Nagaan isiniif haa ta'u. Har'a kutaa sadaffaa faarfannaa keenya duriifammaa jedhu laalla. Faarfannaa keenya duriifammaa. Egaa yeroo darbee faarfannaa keenya amma maaltu humna dhowwate jennee kadhannaa dhabu'en. Lammaffaa irra immoo faarfannaa keenya maaltu humna dhowwate isa guddaa. Sagalee Waaqayyoo of keessaa dhabuu isaati. Faarfannaanii sagalee Waaqayyoo yeedaleessanii walaleessanii faarfachuudha. Wangeelatu yeedalootaa, wangeelatu walalootaa. Faarfannaa jechuun wangeelatu faarfatama. Faarfataan wangeela iskiilii qabutti fayyadamee gara walalootti, gara yeedalootti galcheetu gurra namaatiin ga'a. Baay'ee kan isin dhibu dafee kan nama bira ga'u lallaba caalaa faarfannaadha. Dafee kan dhiibbaa uumu faarfannaadha. Dafee sammuu namaa kan booji'u faarfannaadha. Kanaaf faarfataan sagalee Waaqayyootiin hin guutamu taanaan, sagalee Waaqayyoon nyaatu taanaan, sagalee Waaqayyoon dubbisu taanaan sirba jechuudha. Sirbiyyuu seenaa qoratanii sirbu. Sirbiyyuu seenaa sirriitti gadi fageessanii nama qorate irraa bareeda. Faarfannaan wangeela irratti hundoofne hiikan qabu. Useless no. Hiikan qabu, meaning qabu, qarumattiidha jechuudha. Sagalee Waaqayyoo qabaa faarfannaan keenya ammaa. Faarfannaa durii ilaalaa tokko sagalee Waaqayyootu faarfatama. Wangeela keessaa xiyyeeffatanii faarfatu. Amma hoo qabaa xiksii, qabaa wangeela. Faarfannaan keenya ammaa wangeela qabaa. Sagalee Waaqayyoo keessa jiraa. Sagalee Waaqayyootiin ijaaramee han jedhu gaaffiidha jechuudha. Galanni isaaf haa ta'u. Giddu galeessi faarfannaa keenyaa Yesuus Kiristoos ta'uu qaba. Maqaan Yesuus keessa hin jiru taanaan, maqaan Waaqayyoo keessa hin jiru taanaan, xiksii wangeelaa keessa hin jiru taanaan faarfannaa miti faarfannaan kee gulaali deebii. Ilaali deebii. Faarfannaa tokko tokko amma hin kaasna. Hin kaasna faarfannaa tokko tokko. Faarfannaa wangeela hin qabne. Ifama naa gootu yeroon akkas jedhu ani faarfattoota keenya qeequuf miti. Garuu dogoggora kaleessaatiin hamma irraatti faarfatamaa jiru waan ta'eef akka ilaalamuun barbaada. Gara fuulduraatti dogoggorra akka uumamne barbaada. Fakkeenyaaf faarfannaan tokko tokko wangeela kan faallessu jira. Waa wangeelli hin jenne kan jedhu jira. Faarfattootuma gurguddaa yoo kaasne jechuudha. Faarfattootuma gurguddaa irraa yoo kaane, faarfattootuma nuti jaallannu irraa yoo kaane, faarfannaa tokko tokko yoo kaasne gaariidha. Fakkeenya akkasii ta'uuf. Al takkaa miidhamee, uleedhaan reebame, ulfinni waaqummaa isarraa fuudhame, amma garuu miti mirga baasaa jira. Faarfannaa yaada isaa shirrii baay'ee bareedaadha. Nan jaalladha. Baay'ee natti tolas. Yaada isaan nama cimaadha. Garuu al takkaa miidhame, uleedhaan reebame, ulfinni waaqummaa isarraa fuudhame inni jedhu sun sirrii miti. Ulfinni waaqummaa Yesuus irraan fuudhamne. Yeroo awwaalame warra lafa jalaatti lallabe jedha. Warra lafa jalaatti lallabeetu isaaniin dhaqee furtuu si'ool irraa fuudhee isaaniin baase. Gaafa Yesuus du'aa ka'e Maatewos 27 irratti warri du'an du'aa ka'an jedha Yesuus hin duukaa. Yesuusiin ulfinni waaqummaa irraan fuudhame takkaayyuu tasa. Ulfinni waaqummaa irraan fuudhamus hin fuudhamne sirraa. Kun wangeelaan faallaadha. Obboleessa koo kun wangeelaan faallaadha. Ilaalamuu qaba. Faarfata biqilaan yeroo dhiyoo kana faarfata reegee tokko faarfannaan ni faarfate tokko fannoorra oolee bulee isa jedhee faarfate tokko reegee kana ilaalaa. Fannoorra ooleen bulle Yesuus. Yesuus fannoorra sa'aatii 6 qofaa ture. Sa'aatii 3tti fannifame jimaata. Sa'aatii 9tti lubbuun kee haa ba'e. Yesuus fannoorra ooleen bulle. Oolee bulee jechuun guyyaa tokko guyyaa lama jechuudha. Yesuus fannoorra ooleen bulle. Maarqos boqonnaa 15:25 yeroo isa fannisan sa'aatii 3dha. Maarqos 15:34 yeroo lubbuun keessaa ba'e sa'aatii 9dha. Yesuus sa'aatii 6 fannoorra ture. Fannoorra oolee bulee jechuun sirrii miti. Sagalee Waaqayyoo guutamaadha. Fannoorra ooleen bulle Yesuus. Takka sa'aatii 6 duwwaa ture. Amma kuni macaafa qulqulluu wajjin wal bira qabdanii ilaaluu qabdu jechuudha faarfannaa keessan.
Faarfattoonni gurguddaanis adaraa biraan naa gaanaaf faarfattoota ciccimoo bira haa ga'u. Haa ilaalan deebi'anii mee. Full of bakka the written word of God sagalee waaqayyootiin guutamuu qaba faarfannaan keenya. Badhaadhuu qaba. Qolaasaas boqonnaa 3:16 dubbiin waaqayyoo akka badhaadhummaa isaatti isin keessa jiraatu jedha. Dubbiin waaqayyoo galaana sana keessa dhaqxeen fudhattu maal? Wangeelli galaanadha. Achi kan faarfattu maaliif dogoggora faarfattu? Galanni isaaf haa ta'u. Isinuma kolfisiisuu jedheen dubbadha tokkummaa. Leenca Qaraanioo faarfataa buleessa, faarfataa magarsaa baay'eettiin faarfataa turre leenca Qaraanioo baay'een jaalladha. Leenca amma Yesuus Qaraanioo irratti leencamoo hoolaadhaan ni jedhu gaaffii dhagaa. Yesuus Qaraanioo irratti leencamoo hoolaadha. Ammatuu leenca ta'e Yesuus eenyutti siqa? Qaraanioo irratti utuu Yesuus leenca ta'e eenyu qabee isa qala? Eenyu qabee fannisa? Eenyu qabee waraana? Mul'ata Yohaannis boqonnaa 5 ilaalaa gaafa Yesuus leenca ta'e. Yohaannis gaafa leencummaa Yesuusiin arge sana ija isa barbadaa sana isa fuula isaa akka aduu saafaa ifu sana miilla isaas akka sibiila diimaa sana gaafan argeedhe akka nama du'een ta'e nan kufeedhe Yohaannis mul'ataan iyyuu. Nan kufee argu ilaaluun dadhabeedhe. Leenca utuu ta'e Qaraanioo irratti Yesuusiin eenyutu qabee qala? Isaayyaas boqonnaa 53:7 akka hoolaa ilmoo hoolaa qalamuuf geeffamtuu jedha. Yesuus Qaraanioo irratti hoolaadha malee leenca hin turre. Leenca Qaraanioo inni jedhu sunis dogoggora ture. Itti bayyannaan itti faarfannee irratti itti burraaqnee irra galatasa macaafa qulqulluudhaan gaafa laallu garuu sirriitti. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Egaa faarfannaa baay'eetuun kaasee nan danda'a. Kan biraa tokko isinii dabalu faarfannaa yeroo dhiyoo kana faarfataa mallaseen gaafa Yesuus dhalateefan qawwee dhukaasaa isa jedhu tokko. Gaafa Yesuus dhalateefan qawwee dhukaasaa. Qawwee dhukaasaan hin jiru bara. Macaafa keessa hin jiru. Gaafa Yesuus dhalate qawween dhuka'e hin jiru. Hiika mataasaa qaba. Jarri sun sabaa sagal warra jedhaman sun urjii ilaaltonni sun waan sadii Yesuusiif fidan jedha. Tokko warqeedha, ixaanadha, qumbiidha. Kuni koo hiika mataasaa qaba. Ixaanni lubummaa Yesuusiin agarsiisa. Warqeen mootummaasaa agarsiisa. Qumbiin immoo hadhooftuudha. Hadhaa'ummaa Yesuus, hadhaa'uu fudhachuusaa, hadhaa dhuguusaa, fannifamuu Yesuusiin agarsiisa. Sun sadan kennaan sun. Tu qawween dhuka ta'e maal agarsiisa? Lola agarsiisaa qawween. This is a sign of war. Qawween ikkoo mallattoo lolaatiin. Gaafa Yesuus dhalatuuf hin qawwee dhukaasa jechuun kun baabilikaalii miti kun. Macaafa qulqulluu miti kun. Macaafa qulqulluu immoo sirreessuu hin dandeenyu. Kontekstii mataa keenyaatti fidachuu hin dandeenyu. Addunyaa maraatu fudhata. Addunyaa intarnaashinaaliidha. Biyyi hundumtuu wal ga'ee kan fudhate anaafate shaaruu har'a hin dandeenyu macaafa qulqulluu. Macaafa qulqulluutti of sirreessina malee macaafa qulqulluu ofitti hin sirreessinu. Inni galee fakkeenya tokko faarfataa isa hordofaa guyyaa tokko waan inni jedhe isinitti himaa. Dhaloonni ammaa waan inni jedhu dur waaqayyotu macaafni qulqulluun waaqayyo akka bifa isaa fi akka fakkeenya isaatti nama uume jedha. Amma garuu dhaloonni ammaa akka bifa isaaf akka fakkeenya isaatti waaqayyoon uume jedhe. Waaqayyoon uummate. Waaqayyo isa yoo cubbuu hojjettes cal jedhee sii cabaccabu. Waaqayyo yoo soba raajjes cal jedhee ameensii jalaa jedhu. Akka bifa kee akka fakkeenya keetti isa uummatte waaqayyoodhaan ni kana sii fudhatu malee. Waaqayyoon akka bifa isaatti si uume qulqulluudha. Waaqayyoon akka bifa isaatti si uume isa macaafa qulqulluu keessa jirudha. Isa faarfadhu maal? Hin dhume. Isa lallabi isa faarfadhu isa raaji. Kanaaf faarfattoota koo sagalee waaqayyootiin guutamaa. Filiis maaloo sagalee waaqayyootiin guutamaa. Galanni isaaf haa ta'u. Arnee Sheek akkas jedha. Akkamitti nama cimaa addunyaa kanaa taate jennaani paasterii cimaadha kutaa 8 barate. Nan dubbisa nan kadhadha nan dubbisa nan dubbisa nan kadhadha nan kadhadha nan dubbisa kanuma jedhe. Milkaa'inni kee dubbisuuf kadhachuu keessa jira. Dubbisuu kadhachuu dubbisuu. Sagalee waaqayyo dubbisuu isaan kadhattaa hin kadhattaa sagalee waaqayyo dubbista. Bakka kana gootu tanatti faarfataa cimaa taatee baata.